Ani kan jedhu qo'i shamarran keenya warroonni gola madaamii hojjettan jechuudha. Dhiira tokko onlaayiniidhaan ni bartu. Asii isa hin haasofsiistu. Maallaqa hojjettan hunda isaatu gillasabii hin beekne tokkotti ergitu. Gillasabii saniin mana ijaare jettuun innis mana ijaare isiniin jedha. Amma dhuguma nama qaaman hin beekne tokko onlaayiniidhaan wal bartanii maatii isaatillee aga fedhe bilbilaan isin haa barsiisu. Isa san maalummaa isaa beektanii maallaqa keessan asii irratti ergitu. Anaaf gaafii guddaadha. Egaa obboleettiin keenya kun akkas gootee amma dhumarratti lubbuu ishii baasee jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Eenyudha isa osoo hin taane isheen jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa anis warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Yeroo ammaa kana shamarran biyya Arabaa anaan dabalatee asii gallee dhiira tokko wajjin bultii ijaarrannee jiraachuuf baay'ee haala yaaddisaa keessa jira. Dhiironni baay'een onlaayinii irraa ijoollee baay'ee haasofsiisanii dubbisanii isaan boodatti abbaa manaa sii ta'a jedhanii maallaqa irraa nyaatanii booddeedhuma isaanii lubbuu isaaniitis qabeenya isaaniitis dhabamsiisaa jiru. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Waan hin beekne fi waan hin agarre argaa jirra. Lubbuun ilma namaa Itoophiyaa keessatti gatii uffataa hanqatee jira. Ajjeesanii gatuun isaanii salphatee jira. Dhugaa baay'ee nama sodaachisaa. Egaa obboleettiin keenya kuni maal taate seetanii akka nama kamittuu biyya Arabaa hojjetti. Akkuma naafsinii akkana nama kushiina madaamii keessa taa'aa jiru kana ishiinillee kushiina madaamii keessatti hojjechaa baate jechuudha. Haa ta'uutii garuu akka tasaa ta'ee akka carraa ta'ee nama tokko onlaayiniidhaan ol barte. Erga onlaayiniidhaan ol barte oduma haasa'anii jaalala keessa seenan. Jaalala keessa erga seenaniin boodatti intala kana ni dhuunfatee jechuudha. Erga dhuunfateen booda maallaqa isheen dura maatii isheetii irratti ergattu maatii isheetirraa dhaabdee maatii isheetiin asittan maallaqa koo ol kaawwachaa jira jettee maatii ishee dhossitee isarratti ergaa baate. Inni immoo lafa bitee mana ijaaraan jira. Dafeen biyya ormaatii si galcha jedhee itti haasa'e. Ishiin illee miira keessa galtee maallaqa sitti hojjechaa jirtu hundumaa isarratti erguu eegalte. Maatiin hiriyoonni kee lafa bitanii mana ijaarratanii ati hagammaa humaan godhanne yookaan maallaqa gara keenya ergii waan ati barbaadde hunda sii goona jedhanii yeroo kadhatanii lakkii maallaqa koo asimatti akkaawuntii irra galfachaan jira jechuudhaan maatii ishee sobaa baate. Haa ta'uutii amma garuu nama tokko gillasabii tokko nan galas gaafa jettu maatii ishee mana inni ijaare kanaa fi qabeenya goote kana isa biratti sapiraayizii gochuuf nan dhufa jetteen innis koottu jedheen erga koottu jedheenii fudhatee booleettis kan simate isa maatii ishee garuu akkuma nama biyya Arabaa jirtutti haasofsiisaa turte. Gaafa biyya geechullee maatii ishee akkuma Araba jirtuutti onlaayinumaan dubbiste malee gale jettee waan itti himte hin qabdu. Maatii ishee isa bira erga geessee bultee oolteen booda maatii isheetti himuu barbaadde yookaan booleetti ol deebite akka nama haarawaa dhufeetitti maatiin akka simatan. Ishiin mana haarawaa ijaarramee fi bultii ijaarradhe jettee gammaduu malee maaltu akka duuba ishee jiru hin beektu. Innis akka nama kamittuu fudhatee booleedhaa qajeelee gale. Erga galee qabeenya biyya Arabaatii fudhattee galte hunduma isaatu erga harkaa sabassabeen boodatti lubbuu ishii ajjeesee yeroo lafa galgala gatuu deemu waaqni dhugaashii immoo gateen gannee poolisiin qabe. Egaa yaa obboloota koo waa lama dhabde waa lama duute obboleettiin keenya qabeenya ishiitis ni dhabdee duute lubbuu ishiitis ni dhabdee duute mee ilaalaa. Innaa shamarran keenya kanan isiniin jedhu wantan isiniin jedhu kun yoo isinii ta'e ni fudhattu yoo isinii ta'uu baate ni dhiistu. Gillasabii tokko nama tokko aga feetan onlaayiniidhaan jaaladhaa. Jaalachuu dhiisati gaggabaa fi garuu gaafa asii galtanis nama saniin wal arginaa yookaan immoo ati booleedhaan asimadhu argansi bira ga'een booddee maatii kootitti immoo dhaqa jettanii murtee kana hin murteessinaa. Murteen kun murtee dogongoraati. Namoonni shamarri baay'ee murtee dogongoraa akka hojjechaa jirtan sirritti miidiyaan gabaasaa irraa argaa jirras jechuudha. Inni lammaffaa gaafuma as hojjettanuu nama tokko yoo wal bartanii maallaqa keessa sumni cabduu irratti erguun qabdan. Isin fuudha malee yoo fuudhes maallaqa hin fuudhu waan ta'eef. Immoo wanti maatiin keessan hin beekne nama qaaman hin beekne nama eenyummaa isaan beekne namni kun eenyu jettaniit onlaayinii irraan jaalattanii maallaqa irratti ergitanii deebitanii asiis maatii keessan dhusitanii isatti galtu. Waaqni dhugaa maatii keessaniitti bar akkanatti sirraasaa jira akkanatti lubbuu keessan baasaa jira jechuudha. Maatiin keessan
isinitti dadhabee sangaa isinitti gurguree lafa isinitti gurguranii isinitti liqeeffatanii biyya ormaa kana intalli kiyya intala namaatti gadi hin ta'in jedhanii isin ergan. Isin immoo ergas geessanii maallaqa argattaniin boodatti maallaqa dhiira tokko dhiiran bitaa jirtu. Dhugaa warroonni akkana godhaa jirtan maallaqa dhiiran bitaa jirtu. Ijoolleen as teechanii dhiira jaalatanii dhiira irratti maallaqa ergitanii maallaqaan bitaa jirtu malee jaalalaan bitaan jirtan. Jaalalli jaalalaan malee jaalalli maallaqaan tasallee hin bitamu jechuudha. Abbaa manaa yookaan nama nu fuudhu dhabna jettanii hin yaadda'inaa. Isinumti hojjedhaatii maallaqa keessan guduunfadhaa. Yeroon keessan odoo isinirraa hin gubatin gara biyya keessanii galaa. Dhugaan kan isin fuudhu hiriira garee maraxxanii mahaandasii abbaa fedheetitti heerumuu dandeessu. Maaliif of xiqqeessitu? Maaliif namaa gad of gootu? Birrii shamarran biyya Arabaa maaliif macca maallaqee namoo argitee ta'e? Maaliif macca maallaqee dargaggeecha waa'ee wallaaltee kan hudduu ishii xaragatee dhoolle kan hudduu isaanii xaragatanii dhoolletti maaliif maallaqa keessan ergitu? Surree ol dirataniif namni kamiyyuu nama jettanii maallaqa keessan irratti ergitu. Har'a yeroo ammaa kana shamarran biyya Arabaa jirtan hunda kan janajjanaa jiru daa'imman ijoollee dargaggeecha umuriin isaanii waggaa 18dha. Dhugaan siniin jedha namni sin janajjanaa jirtan nama sin madaal feesbuukii baratu saniin booda waan hin jirre sinitti himu jechuudha. Dhiira bara kanaa jechuun albee qara lamaa jechuudha. Maaliif hin bilxoomne si? Yoon bilxoomtu koo isa warri dhiiraa sinitti bilxoome shamarran maaliif bilxoomuu dadhabdan? Hanga yoomititti hin jedhe. Hanga yoomititti gowwoomtanii lubbuun keessan ba'a. Warroonni kan lubbuun darbanii jiru hin deebi'an. Kan lubbuun jirtan kan amma ollaan irra janajjantanii dhiira jaalattanii sin jaalatee sin gatee dantaa isaati. Ammaaf hojiirra jirtu. Jaalallii fi hojii maaltu ol fide? Jaalalli fageenya irraa maaluma sinii godha? Halkan hirriba keessan dhabdanii boqonnaa keessan dhabdanii isatti haasa'aa yoo bultan bu'aa maal bu'umti sin buustan maalidha? Qaama keessan waraabaa nutti ergaa siniin jedhu qaama keessan ergitu namaa gadi taatu. Borummaa maa akkam jettanii obboleewwan keessan laaltu? Gillasabii tokkotti maallaqa keessan ergitanii inni sin nyaatee qullaatti haftanii maatii keessan ija maalitiin laaltu? Maal jettuun? Maal siniin jedhu? Kana beektumi salphina keessan baattanii duwwaa keessan maatii keessanitti galtu. Garuu dogongoraa jirtan kana osoo dhaabdanii baay'een keessan lubbuu keessanis dhabdanii maallaqa keessanis hin dhabinaa. Haga gola ormaa jirtan jaalalaan biizii of hin godhinaa. Namoota waa'ee hin baasneef biizii of hin godhinaa. Dhugaan sinitti himan namooti waa'ee baasan kan umuriidhas sin madaalan taa'anii sin eegaa jiru. Isinillee dafaa hojjedhaa galaatii namoota sin fakkaatanitti heerumaa. Namoota umuriidhaan sinii gadi kan sammuun isaanii birrii qofaan biizii ta'e kan hojii wallaalanii birrii baratanii birrii erga baratanii boodatti hojjetanii fiduu osoo hin taane sobanii fiduu warroota baratan har'a sobamaa jirtu. Dhiirri tokkichi yeroo tokkoon shamara 5 janajjanaa jira oollaan irran. Dhugaa ijoolleen asitti gaa'ila osoo maatiin hin beekin gaa'ila jaarratanii asitti dhufanii deebi'anii feesbuukidhaan inni kan biraallee akka janajjanu argaa jiran hedduutu jira. Maaliif ta'a kun? Gillasabii tokkoof isin hojjechuu kan biyyaa baatan nama ollaanidhaan barattanii maallaqa keessanii irratti erguu fi kan isin biyyaa baatan kan madaamis sin arrabsitu kan madaamis sin ifattu kan nyaata malee agabuu keessan hojjettan kan yeroo boqonnaa keessan dhabdanii yeroo hundumaa hojiitti dabarsitan gillasabii tokkotti maallaqa keessan erguu fi maallaqa keessan gillasabii miti obboleewwan wajjin dhalattanitti erguun qabdan. Dhugaan sinitti himaan akkamitti akka fidaa jirtan akkamitti akka fidaa jirru hojjumaan beekna jechuudha. Har'as taanaan borus taanaan fira birattis hawaasa birattis nama birattis kan jaalatamtu haatiif abbaan kee dukas jaalatan gaafa hojjettee maaraggaan akka intala ebeluu akka jedhamtu barbaadu maatiin kee fakkeenya namaa akka taatu barbaadu malee dargaggeecha gillasabii tokkotti ergitanii booda akkanatti ollaanii irraan jaalattee bar maallaqatti ergitee fixxe akka siniin jedhaniif miti jechuudha. Akka ebeluu sanan ta'a jedha dubartoota ciccimoo fakkeenya godhadhaatii deemaame ani fakkeenya fuyyoo sinitti hime chaanaalii kana yoon hojjedhu eenyu ilaalee tanan chaanaalii kana banee hojjedhu siniin jedhe fayyoo jaalalaati jechuudha. Fakkeenya guddaa naa taate dubartii cimtuu fi ogeettii kan kaayyoo ishii malee kan jecha namaati iddoon kennineedha jechuudha. Dubartii sun yoon dhugaarra dhaabbadhee dubbadhe jechuudha. Kanaafi dubartii kaayyoo qabdu ta'a. Dubartii nama tokko jaaladhaa hin jaalatinaan jedhu garuu maallaqa keessan hin erginaa. Maallaqni jaalalaan hin bitamu. Namni sin jaalatu immoo erga sin jaalatee jaalala keessan hin qabame maatii keessa yaa beeksisu gara maatii keessatiin wanti aadaan
sabni gosti itti mureen xumuratee gaa'elaan maatii keenya irraa sinaa fudhatu malee maali booleedhaan isa wajjin galuun maali booleetti isaan na eegaa jechuun kun seera warra eenyuti biyya kamii dhufe dhugaa rabbii kun baay'ee nama gaddisiisa yeroon ammaa kun yeroo maalii akka ta'e hin beekun bara shamarri dhiira bittu ta'ee jira egaan viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma yoo isinitti tole viidiyoon kun laayik sheer gochuudhaan nu gargaara isiniin jenna baay'ee.